بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، إن شاء الله تعالى الرنتنا سينالين يعني دبي سخيسة تنهدون أجائب سيفتي في تنهدون دنك سيفتين qabadhee siif dhufe seenaa tanarraa barnoota guddaa akka barattu abdiin qaba. Yoonii fi dalaga jiraatte, yoonii fi harkaan hojiitti jiraatte, hoggaa hojii tee fixxe suuta jettee ilaalta, dhiifadhuu biraa deemu. Yoo ammoo firii taate cal jee qalbii teenaaf kanni na dhageeffadhu. Duuba obboleeyyan seenaan tuni seenaa gartee bara 1972 uraagaay biyya Ameerikaa keessatti taate. Seenaalee tanarraa footoo isaanii yookaanuu filmii taarika sanirraa dalagame yeroon fidadhu, yeroon ta filmii fidadhu footoo giriiniin irra kaaya. Giriin yeroon ammoo footoo dhugaa fidadhu diimtuun irra kaaya. Footoo dhugaa jechuun ta filmii osoon ta'in ta dhugaa hoggan fidadhu qalama diimaan itti marsaa jechuudha. Tanaaf obboleeyyan barattoota tokkootu jiraachuu ture. Barattoonni kun barattoota gartee yuunivarsiitiiti. Yuunivarsiitii tana keessa osoo barachaa jiranii ummanni kun kubbaasan taphatan. Yeroo san keessatti barattoonni yuunivarsiitii uraagaay tana baratu barattoota gartee kubbaadhaan cimooti. Waan barattoota kubbaan cimoo taateef eeysa deeman Tiyaagoo magaalaa Tishiilii. Tiyaagoo magaalaa Tishiilii deeman. Uraagaay irraa Tiyaagoo magaalaa Tishiilii deeman. Tiyaagoo magaalaa Tishiilii deemuudhaaf xiyyaaraa isaaniif qopheessan. Xiyyaaraan isaaniif qophaa'e kun guyyaa 4 qofa akka dhaqanii taphatanii guyyaa 4 san keessatti karaa uraagaay ganda isaanii deebi'anii dhaafe. Yeroo kana maal ja'aniin seeta ijoollee tanaan hundi keessanuu nama 10 fidachuu dandeessanii, kursii nama 10 firii isinii kanninaa faamilii keessanirraa obboleeyyan keessanirraa yoo kan jiraatu taate jechuudha. Okay. Naandoon namni naandoo jedhamu, naandoo jechuun qaama footoo asirra agartan kana, namni naandoo jedhamu obboleeytii fi haadha isaa fudhatee bahee jechuudha. Nama 2 fudhate. Namootan kaanis akkasumatti saahibban isaanii fudhatanii bahanii jechuudha. Okay. Hoggaanii fi xiyyaaraa horanii deemuu eegalan qaceeloo dhageeffadhu. Oktoobar guyyaa 12 bara 1972 xiyyaaraan uraagaay irraa barare. Oktoobar guyyaa 12 bara 1972 xiyyaaraan uraagaay irraa barare. Uraagaay irraa bararee xiyyaaraan nama meeqa if keessaa qaba? Nama 45. Namni 45 kun namni 5 kan xiyyaaraa keessa dalagu, namni 40 ammoo kan gartee saahibbanii fi faamilii fi taphattoota kubbaa miilaa kana. Osoo deemaa jiranii gaara Andeez jedhamu. Gaarri Andeez jedhamu kun gaara hedduu addunyaarraa guddaate jechuudha. Gaarri Andeez jedhamu kun xiyyaaraan dabruudhaaf nama gartee bararsiisaa cimaa, shufeera xiyyaaraa cimaa qofaatu akkatti dabruuf yeroo itti dabru beekaa jechuudha. Hedduu akkana labbaa dheerate jechuudha. Oloon isaa ammoo haalan dheeraadha. Yeroo kana qilleensi hammaatee Anzeed gaara jedhamu kana irraan dabruu dadhaban. Bakka Mandeezoo jedhamtu buusan. Bakka
maandaayizoo or maandaazaa hin beekne bakka jedhamtu kanatti xiyyaaraa buusanii jechuudha. Xiyyaaraan guyyaa kam qubate qilleensi hammaannan Oktoobar guyyaa 13 qubate jechuudha. Oktoobar guyyaa 13 hoggaaniif inni qubatu qilleensi ni tole. Oktoobar guyyaa 12 ka'anii guyyaa 13 bulanii ganamtummaa isaa qilleensi tole jechuudha. Hoggaa qilleensi tolu shufeerri xiyyaaraa kan oofuu Juuliyaa jedhanii. Shufeera haalaan cimaati. Juuliyaan taraa 20 ol gaara Andeez jedhamu kana gubbaan xiyyaaraa dabarse. Cimeenya isaarraa kan ka'e jechuudha. Andeez dabarsuuf daqiiqaa meeqa nama fudhata? Daqiiqaa fudhata. Garuu Juuliyaan shufeertichi xiyyaaraa kanaa daqiiqaa 3 qofatti dabarsa jedhee gaara Andeez gubbaan gamana achi dabre. Hoggaa gaara Andeez gubbaan gamana achi dabru karaa tokko harkatee seene. Gaara Andeez akkuma tahanittuu tahanii seenan eega seenan gaara kana keessa jiraachuu argan. Gaara kana ammoo hoggaaniif yeroo takka seente keessaa bahuun nama dhiba. Keessaa bahuun hin jiru namni gaara san keessa xiyyaaraan seene nama du'u yoo gama duubaatiin dabarte malee. Okay. Hoggaa kana xiyyaaraan gaara san keessa seenu arkan ni rifatan. Xiyyaaraan sosossoohuu eegalee akkana yoonii figaa goflaa xiyyaaraa kana akkanatti Juuliyaan shufeertichi akkana godha ofa ni rifatan. Hoggaa kana xiyyaaraan osoo deemtuu gama duubaatiin gaara dhoyte. Hoggaa xiyyaaraan gaara dhoytu akka nasiibaa hagi fuulduraa kaafesan barafa yookaanuu isnoo irratti kufe. Xiyyaaraan gashirgigaachuu eegaleen hoggaa xiyyaaraan haalan gashirgigaatee namni Roobertoo jedhaniin maaliin eeguu ture jedhe xiyyaaraan tun osoo shirgigaattuu fiigaa dhuftee gaara ga'u goote nu hundinuu dhumuudhaan eeguu ture jedheen. Okay. Nama 12tu du'e warra gartee gama duubaa san jiru.
akkasumatti hafan du'anii. Namni 5 irraa du'e nama 33 irraa hoggaa namni 5 du'e nama meeqaatu hafa? Nama 20 fi 33 irraa hoggaa namni 5 du'e nama 28 hafa jechuudha. Amma nama 28 hafe. Okay. Yeroo kana lafaa ka'anii ammallee gartee shukulaataa barbaadatan ganamtummaa hoggaa lafaa ka'an shukulaataa ni argatan. Guyyaa sadaffaa booda naandoo namni jedhamu kun dammaqe. Gurbaan naandoo jedhamu kareefu gartee haadhaa fi obboleettii fudhatee deeme san dammaqee jechuudha. Uummata du'ee maal jedhanii ni naandoo kana ummaan tee duute garuu obboleettiin tee madoodha. Ummaan tee duute naandoo garuu obboleettiin tee madoodha. Okay. Guyyaa afuraffaa obboleettii teetu hafee jedhanii obboleettii isaa qabateetii taa'uu tureen jechuudha. Subhaanallah. Shoof bakka namni tokko hoggaa siyaame hin dhageenye jechuudha. Guyyaa afuraffaa garaa muratan. Maaliif garaa muratan? Raadiyoona wahii dhageeffatan. Raadiyoona xiyyaaraa keessaa argatanii dhageeffatan. Hoggaa xiyyaaraa keessaa raadiyoona argatanii dhageeffatan maal jechuu dhagahan? Akka biitii lachuu ta isaan itti yaa'anii fi tagartee isaan irraa deemanis jara kana barbaaduu dhiiftee jirti. Hoggaa dubbii tana raadiyoo irraa dhagehan qalbiitu isaan cabee jechuudha. Guyyaa torbaffaa immoo obboleettiin naandoo ni duute. Isa harkatti duute obboleettiin tiyyaa osoo narra teessuu haa duutu jee isa harkatti duute jechuudha. Okay. Guyyaa kurnaffaa osoo barbaadanii raadiyoo argatan raadiyoon isaan argatan ammallee hoggaa deebi'anii dhageeffatan akkuma gartee guyyaa kaanii namni barbaadu isaan hin jiru, isaan telefoonitti dawwalatan hin jiranii, namni isaan itti iyyatan hin jiranii, rakkoon haalaan itti cimtee jechuudha. Guyyaa kudha beelarraa kan ka'e jarri kun ka'ee xiyyaaraa keessa seenee kursii xiyyaaraatii fi waan adda addaa kana nyaachuu eegalan. Kursii xiyyaaraa. Okay, osuma isaan akkana nyaatanii dubbiin itti jabaatte. Namni Roobertoo jedhamu yaada isaaniif fide. Yaada sanuu yaada haalaan hedduu maraataa yaada maraatummaa jechuudha. Maal je'een Roobertoon kursii tanarraa pirootiinni nuti argannu hin jiru. Kanaafuu maal godhuu qabna jedhanii hoggaa gaafatan namootan du'e kana nyaachuu qabnaa je'een jechuudha. Yeroo kana Roobertoo jedhaniin akkamitti nama du'e nyaanna? Barsanuu saahibban keenyaa fi faamilii keenya akkamiin nyaannaa jedhaniin. Okay, yoo isin hin nyaanne ani ni nyaadha je'ee itti seene yeroo beeltii isaanii jabaattee akkuma Roobertoon godhee namootan du'e kana meeyitaa du'e kana foon isaanii nyaachuu eegalanii jechuudha. Guyyaa 17ffaa osoo isaan rafaa jiranii xiyyaaraa keessa gaarri baradoodhaa isaanitti gajjige. Subhaanallah. Hoggaa gaarri baradoo isaanitti gajjige, gaarri baradoo hoggaa isaanitti gajjige nama tokko qofaatu enerjii qabaa. Namni kun dafee achi keessaa bahee nama hanga wahii as baasee nama 8tu du'e jechuudha. Gaara baradoo sababa gaarri baradoo jiguu kanaan nama 8tu du'e. Okay, nama meeqaatu hafa hoggaa amma namni 8 du'e nama 19tu hafa jechuudha. Guyyaa 43ffaa nama 17 qofaatu hafe. Namoottan osoo du'aa jiranii nama 2tu du'e jechuudha guyyaa hanga kana hedduutti. Qilleensi ni tole dubo hoggaa qilleensi tole xiqqisho hurreen irraa gatteessee naandoon murtii murteeffate. Maal murteeffate? Diisembar guyyaa 12 akka taatee an gaara kana keessaa bahuun qabaa yaada ji'uun murtii ajaa'ibaa murteeffate. Naandoon jechuudha. Guyyaan dhihaannaan waa tottolfatan.
namoota naandoo wajji deemuus gartee warri deemuu danda'u waa tottolfatanii jechuudha. Hoggaa waa tottolfatan guyyaa 61ffaati. Amma Diisembar 12 jechuun guyyaa 61ffaati. Bara 1972 bara 1972 Diisembar 12 jechuun isaaniif guyyaa 61ffaati gaara san keessa jechuudha. Okay, namni gartee naandoon maal tolchee manzaraa tolche. Baradoon tun yeroo saniif nama hedduu ija dhaamsitee baradoon numerti qilleensa hurree turraa kute malee namni gariin ija dhabee kaan ilkee dhabee kaan madaawee kana maal tolcha naandoon kophee fi manzaraalee tolchaa jechuudha. Naandoon kun hoggaa kophee fi manzaraalee kana tolche nama meeqaatu isa wajji karaa kana bu'a? Roobertoo fi Antooniyoo fi naandootu karaa kana wajji bu'e jechuudha. Jarri kun karaa deemuu eegalan guyyaa 69ffaa naandoo fi Antooniyoo fi Roobertoo osoo deemaa jiranii Antooniyoon kun isaanirra xiqqaadha umriidhaanii hedduu dadhaban hoggaanii fi gaara dheeraa tokko ol bahan ani asii ala deemuu hin danda'u jedhaniin. Amma naandoon obboleettiin isaa hoggaa duute foon obboleettii isaa kana foon meetaa kana fudhatee bahee jechuudha. Yeroo kana namni deebi'uu fadhu jedheen naandoon murtii murteesse. Namni deebi'uu fadhu nyaata keenya hunda asin nuu kaa'ee deebi'uu qabaa. Yoo ammoo na wajji deemuu feetan ni deemtanii dirqamatti godhee naandoon na wajji deemuu qabdanii. Hoggaa kana bakka maal godhan gaa murteeffatanii wajji haa'uu eegalan. Naandoo fi Roobertoo fi Antooniyoo guyyaa 69ffaa osoo yaa'anii naandoon kun Roobertoof hedduu yaada. Roobertoo waan dadhabee jiru Antooniyoo mucaa xiqqaadha dadhabbii hedduun qabu. Naandoon Roobertoof hedduu yaada. Laata dhiiroo Roobertoon kun yoo na harka du'e dhiiseetiin deemamu maaliin godhaa waan jedhamu. Osoo deemaa jiranii eessa dhufan? Bakka layinii tokko yaa'uu dhufan. Hoggaa iddoo lagaa tana gehan namicha tokko fardaan deemu arkan. Namichi kun isaan arkee fiigee gandatti deebi'ee guyyaa 2 booda gaazexeessotaa fi namootan isaan kana khaarijuu qabu isaan kana dhaqqabuu qabu fidee dhufee jechuudha. Okay. Warri gartee bakka xiyyaaraa sanitti hafe immoo nama 14. Nama 14 fi namni 13 meeqa? Nama 17 qofaatu hafe jechuudha. Nama 45 irraa nama 17tu hafe. Akkasitti naandoo fi Roobertoo fi Antooniyoon jara kana dhaqqaban. Osoo naandoon laffe'ee lakki hin tahu wanni kun tahuu hin qabu dirqama deemuu qabnaa je'ee isaanitti dirqii godhuu baatee hundi isaaniitu achitti du'anii jechuudha. Naandoo fi Antooniyoo fi Roobertoon akkasitti ummata gaazexeessota fuudhanii jara achitti hafe sanit deebi'anii jara sanillee dhaqqabanii jechuudha lubbuu isaanii. Duuba gartee ummanni kun yeroo hunda yeroo gartee amanni san gahee deemanii bakka xiyyaaraa isaanii tokko fesan bakka gartee foon walitti nyaatan san dhaqanii ilaalanii amatarraa walitti dhufaniiti jarri kun maal godhan yaadannoo godhanii jechuudha. Inshaallahu ta'ala seenaan tun seenaa ajaa'ibaatiin fakkaata. Seenaa tan immoo dubbisuu yoo feete Aliibiyaa filmii jedhu kanallee ilaaluu dandeessa. Filmiin kun sababa isaaniitti dalagamee jechuudha. Inshaallahu ta'ala akka seenaa tanarraa gammaddan abdiin qaba. Tanaafuu akka seenaalee akkanaa fakkaattuu fi tan gartee barnoota guddaa qabdu argattaniif laayik godhuu hin dagatinaa. Akkasumatti gartee komentii jalatti yaada qabdan sinaa kaa'uu hin dagatinaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Uhibbukum fillah rabbii jechaan isin jaaladha. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa.